Viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti ijoollee baay'een gaafii na gaafatan akkasumas immoo koomii kan kaastanis ni jirtu. Ashama harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanaal Yuutuubii kaleessa jalatti argamtanii jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha. Waa'ee biyya galuuti irratti ijoollee baay'een biyya Gaalinaa kanas ni jedhe irratti koomii kan kaastan ni jirtu. Asumarraan dhaggeeffadhaa gaafii gaafatamedha. Maaliif akkana jettee biyya Gaalinii biyyi keenyaa jettis taatu aati ormaa haadha namaan taatu kan jedhu gaafii adda addaa akkasumas immoo maaliif akkana jettee kan jettan baay'een keessan himuufattan fakkaate. Yaa ta'u malee ani asitti biyya Arabaatitti afaadhaa isiniin hin jenne beektanii. Biyya Arabaatitti afaadhaa jechuu osoo hin taane wanti jiru amma piroosesii hedduutu jira. Akkasumas immoo akka duraatii miti. Saati keessan hin gubina. Yeroo amma kanatti mircaan Itoophiyaan hin beektu fuulduratti mircaan waan jiruuf lolatu jira, wanta adda addaa jira, piroosesiitu jira. Bakka waan Itoophiyaanis galee arge piroosesii hedduutu jira. Akka durii caalaa baay'ee ulfaatadha. Biyyatti amma warreen galtanii deebi'uun baay'ee isinitti ulfaata. Akka duraa barumsa intini kan baratasanillee qarshiidhaan bituu hin dandeessu. Isa hin barataa yoo inni ji'a lama saditti onlaayinii sii ta'a. Onlaayinii ta'ee deebi'ee gana siif ergamaa jechuudha paaspoortiin. Kanumarraa amma fakkeenyaaf lakkoofsa kiyya oonan asirratti isiniif kenne hin badaa beektanii lakkoofsa yuutuubiin hin balleessa. Barreeffamaan sinii barreessa jechuudha intini jalatti hin bada garuu lakkoofsa hin teessisu yuutuubiin ani isiniif kennu eenyu jedhee osoo hin taane yuutuubiin hin balleessa lakkoofsa beektanii lakkoofsa asirraa oonananii fakkeenyaaf sinii barreesse daqiiqaa tokkoon booda hin bada. Kanaafidha. Warreen immoo maaliif akkana jettanii akkuma argisanii warreen Itoophiyaa waa hundumaayyuu xumurattanii ani biyya Arabaatitti deebi'uu hin barbaanne yoo ta'e deemtanii achumatti afuu. Warreen immoo ganaa galeesan deebi'aa maatii gaafadheen deebi'aa yoo jettan immoo bootaan sinii taanan dhugaa dubbachuuf anumatu siniin jedhee ammallee ta'a. Maaliif jennaan piroosesii addaa qaba. Piroosesii irras immoo ijoollee baay'ee lakkoofsa na gaafatanii turtan lakkoofsa biyya Arabaa yeroo deemtan dallaalan 80,000 70,000 kan biyya Arabaa sinir waan sin ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf. Piroosesiitu jira, marmaraatu jira. Marmaraa malee kan ittiin deemtu qofa 80,000 lakkoofsa garuu sinii kaayetan ture kan natsaa deemtanii jechuudha. Inniyyuu piroosesii qaba garuu immoo ganaa onlaayinii sinii ta'ee maal jedhee sa'aatii isin fudhachuu danda'a. Ammasittuu immoo amma biyya keessa nageenyi waan hin jirreefin hin galinaadha. Warreen deemtanii deebi'uu barbaaddanii asumatti amma waqtiin kun darbutti asuma taa'aa isiniin jedhe malee warreen amma fakkeenyaaf waggaa 4-5 teessanii bakka asii xumurattanii hin deebinu jettanii kutannoo qabdanii biyyatti galuu dandeechu chiggireella. Gin ani wanti hin jedhee warreen galtanii deebitanii kasaaraa bichaadha. Yoo immoo biyya jijjiirrattan ijoolleen biyya jijjiirrattan jechuudha maal gootu seetanii amma namoota asiitii waliif galtu asirraan dhufuudha as darbuudhaaf beektanii yeroo baay'ee qarshii hedduu nama gaafatu ijoolleen nama beekuu si barbaachisa. Mucattii wayyaa asitti beeruutiin jira asitti darbuun barbaadaadhaan jettee nama baay'eetu jira illee Dubaayidha kanan jiru. Hin jiru namoonni akkasitti fidanii jechuudha. Nama gaarirraan nama oo qabaatte malee zin jettee birrii soof nyaachistee hojiillee hin dhabdaa jechuudha gaafa akkasitti darbitu jechuudha. Maaliif nama beekumsa si barbaachisa dhugaadha. Sigalee ani lakkoofsa kiyyaa asirratti si kennu hin balleessa si jala odoo atiin argin balleessa. Garuu odoo barreesse hin balleessa. Kanaaf liibiyoonan dhufee achirratti yoo na argite akka carraa yookiin immoo karaa koomentiitiin oo balleechuu baate karaa antiniitiin si barreessa lakkoofsa kiyyaa achi lakkoofsa kiyyaa hin argattu jechuudha. Warreen biyyoota irraa daddarbuu barbaadanii ijoollee hin jiru jechuudha. Dubaay kana nama amanamaa ta'e malee ni beektu biyya kana keessatti Dubaay kana keessatti attuun guuttee attuun asii nyaattu kan qarshii kee nyaattu qofaadha. Amma fakkeenyaaf qarshuma nyaachuu
ulaalan malee isaan ijoolleen akkam amma itti wayii beektanii Saawudii irraa dhufte naannoo ji'a jahaati kan teessisni as qayyamte jechuudha. Kanaafuu nama sodaachisa waan akkana nama beekumsis barbaachisa. Isin jettanii namuma beekne online irraa eenyu jettanii gaafa biyyoota biraatirraa biyya kana jijjiirratanii nama beekumsa hiriyoota qabaachuu qabdu as keessa jechuudha. Maaliif isin nyaatu biyyi tun attuu akka taatanii beektu. Dubaay tun namoonni ishii attuudha. Kas nyaatu malee kan qarshii keenya nyaachuudha humna keenya nyaachuudha deemu malee hin jiru jechuudha. Kanaaf shawwadamina namoota beekumsa si barbaachisa nama bartee keessattuu yoo dubartii yoo ta'e malee dhiira ittuu hin qala'inii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen as jiranii ijoolleen eeggadda dhufan taa'anii isin jedhanii taa'anii ijoollee achiis fiduu hojii argattee dhiisteen beekan qarshii isaan in nyaatu isaan booda sin beektu duriyeen. Kanaafuyyuu waan akkana kanarratti shawwadaminaa isiniin jedha sumarraan kun dhaamsa kiyya biyyarraan daddarban kun of eeggannoo akkasii warreen waan ani jedhu isinii hin galinii jechuudha. Beektanii namoota hunda osoo hin taane namoonni wanta ani jedhe waan ijoolleen isin hin galintu koomentii adda addaa barreessee koomentiidhaan irra isinii barreessuu yaadeekin barreeffama baay'inaan ani ofii kiyyaa gaafan barreessee YouTube irreen naa daba waan ta'eef kanaafuyyuu barreeffamaan isiniif deebisuu yaaleen ture garuu hin dandeenye namoota baay'eedhaaf deebisuu hin dandeenye. Kanaaf asumarraa isinii deebisaa warreen biyya galuu barbaaddanii achumatti afuu barbaaddanii karoora keessan xumurattanii galuu barbaaddan galuu dandeessu ammas taanan maaliif warreen immoo galtaniituma hin deebituu ta'e prosesii qaba akka yeroo duraatii miti isiniin jechuu barbaadetan gin waan naasa waan isiniin galiniif nutti fakkaate malee amma garuu isiniif gala jedhee tan yaada. Gaafi si gaafannee nuuf hin deebistu warreen jettanii komiin irratti kaastanis immoo dhugaa dubbachuu fi ani yeroo baay'ee koomentiin namaa yoo baay'ate na jalaa dhokata. Kanaaf in argu asumaan obboleettii kiyya tokko kaleecharree si gaafadhee san ture yoo kan dhaggeeffatta ta'e yeroo sanitti gaafii na gaafachuu barbaadde jalatti naa barreessi nan dubbisa. Oonan carraa argadhee yookiin immoo nama jalqaba irratti barreessisan yoo gadi tuqxeetoo waan ta'een akka inni hin banne goote malee hin bada ol deemaa jechuudha. Koomentiin hin cufamaa hin beektu kanaaf hin argine gaafii ati na gaafattee siin jedha. Waa'ee biyya arabaa yoo ta'e immoo ammallee deebitee na gaafachuu dandeessaa. Wanti jiru kanaadha. Asirraan komii warreen kaastanii isa kanan jedhe malee Itoophiyaan sirmaa biyya teenyaa miti jibbee osoo hin taane dhugaa dubbachuuf ani Itoophiyaan nan jaalladha. Maaliif biyya eebbifamtuudha biyyatti dhalanne biyyi ormaa biyya keenya nuuf hin ta'u amma ofii biyyi teenya lolli jiraatu amma yeroo ammaa kanatti lola qofaa miti dhugaa dubbachuuf maatiin keenya akkatti itti jiran matu anaa fi waaqa bichatu beeka keessa namaa kan argu waaqa qofaa. Dhugaa dubbachuuf akka asirra waan gammadee yookiin immoo asirratti haasa'u isinitti fakkaata. Keessi kiyya garuu hin jiru dhugaa dubbachuuf ani ergan kanaafiyyuu kanarraa siqi jechuurraa warra achi jiru amma obboleewwan keessan gaafa warri shanii moo maal jedhamtu ishiin gaafa fudhatte 500,000 hanga miliyoonatti gaafatti jechuudha. Kanaafiyyuu as teessaniitti illee isaan gargaaruu qabdu malee achi deemtanii wajjin rakkachuurra jedheetiin kanan biyyatti hin deebinaa. Yeroo ammaa kanatti namni achi jiru yoo bakka dhaqu dhabee jira kanan jedhee yani waa'ee isaaniitirree asirratti haasa'uu waan hin barbaanneef waan jechi kiyya isiniif hin galleef irra deebi'ee kana dubbadhe malee baay'ee rakkoodha. Yeroo ammaa kanatti keessattuu ijoollee shamarreen biyya arabaatii galan hin beeku hin barbaadu hin fudhatu. Gaafa fudhatanoo dhugaa dubbachuuf miliyoona tokko gadi sirraa hin bu'anii. Isa kanaadha kanan jechuu barbaade jechuudha. Kanaafuu isinii wanta biraatitti yookiin immoo waan Itoophiyaa jibbee biyyi keenya kanaa jedhee isinitti fakkaate natti fakkaata. Kanaafuyyuu ani biyya keenya jibbee miti garuu immoo haalli jireenyaa haalli nageenyaa waan yeroo ammaa kanatti baay'ee cinqii ta'eef waan namni dhiiga ba'uuf gabareen tokko dhugaa dubbachuuf yeroo makaraa kanaan makaratee tasgabbaa'ee makara guyyaa xaaraa oolanii halkan akkanatti dhaabbachaa jiru maatiin jechuudha. Kanaaf isinis galtanii akka ittiin dabalamne biyyoota hunda waan ta'eef isiniin jechuu barbaadetan malee Itoophiyaan galinaa muul Itoophiyaan galinaa isiniin jedhee miti. Isinii galee isiniif haa galu warreen kaleessa komii kaastanii jechuudha. Inni akkasii yeroo ammaa kanatti sa'aatii ammaa kanatti baay'ee maatiin cinqii irra jiru. Akkatti dhaabbachaa buru irriiba hin qabanii siqiqii irra jiru jechaadhaaf
waan kana isinii dhaame malee yani biyyaan san dhugaa dubbachuu fi biyya kiyya nobsu waan murfee yoo ta'e garuu gaafa rakkina sitti taatu maal goota ijoolleen amma galtanii waqtii kanatti galtanii maatii keessanitti irree waan ambiraaf fidu beektanii amma fakkeenyaaf hin beektu warreen beekta waa'ee jara kanaa jechuudha ani baay'inaan gadi fageenya waan akkanaa kana dubbachuu hin fedhu isinii galee ani irraa waan ta'uun maatii kiyyaaf tarii rakkoon kun irra ga'uu danda'a kan jedhu miidiyaadha waan ta'eef waa baay'ee asirratti hin dubbatanii kanaafiyyuu sila waa baay'een dubbadhaayyuu asirratti dubbachuu waan hin barbaanneef isiniin jedha egaa waan akkasiiti obboloota koo warreen kaleessaa barreeffamaan illee waa baay'ee dubbiseen ture dhugaa dubbachuu fanuyyuu irra deebi'een of dhaggeeffadhe maalan jedheen of dhaggeeffachuu dhaqe beektanii waa namaan dubbanne garuu waan hin jedhee Itoophiyaatti hin deebi'inaa waan akkanaa jira garuu ifa baasee waan isinitti himneef isinii galuu dhiisuu danda'a isinii galee waan akkasiiti amma isinii deebi'a jedheen yaada gaafii na gaafattanii warreen gaafii na gaafattan immoo barreeffamni keessan ol ba'a waan ta'eef kanaaf hin argini asumarraan dhiifama isiniin jedha viidiyoo biraatti nagaa walitti turtii gaarii nagaan naa tura.